oduu itti aantutti dabarraa. Oduun tagarteetaniin isinii himuu barbaadu isa jirti seetanii. Okay. Akkuma garteen aduuba gartan kanatti mootummaan Qatar odoo lolli Ameerikaadhaa fi Israa'el gidduutti Ameerikaadhaa fi Iraan gidduutti yeroo gabaabduu dura ga'a yeroo baatii Febraarii keessa odoo hin eegalin dura harka lafa jalaatiin Iraanii wajjin marii gaggeessaa turanii jetteeti miidiyaan takkaa gartee niwuspeeparrii warra Israa'el tokko oduu tana jalaa gabbaasaa jira. Jerusalem Post miidiyaan jaaniin. Akka jechaa jiranitti odoo lolli kun hin eegalamin dura garee warra Qatar Iraan biyya isaanii tana akka hin haleellee takkaa gartee haala harka jabaadhaan akka hin miine if dura gartee gubboo kannanii fi akkasuma sanitti waliigaltee godhanii turanii. Okay. Dirree bikka waraanni Ameerikaadhaatii fi bikka adda addaa gartee haleeluu mirga qabdanii garuu immoo qabeenya keenya Gaazaa fi akkasuma san bikka adda addaa gartee hin haleelinaadha jaaniiti kadhachaa turanii takkaa waliigaltee godhanii turanii. Tanaa wajjin maaltu waliin dhufa onni tuni gartee waan dhugaa waan taateef. Okay. Nuti dhugaadha jenneetti amannaa. Maaliif jidduu lolaasan waan takka isinii himaatiin ture. Taaptaap godhaa warri gartee mana keessa jirtan tiktaakii taaptaap godhaa harka keessaniin sheer godhaa koppii linkii godhaadha. Jidduu lolaa sanii yoo yaadattan haleellaan Qatar keessa dila san hin turre akkasumas kaampii waraanaatii fi bikka takka takka hedduu haleelaatii turan. Garuu immoo akka gartee Suudi Arabiyaa fi Kuweetii Bahareenii fi United Arab Emirates haleelaa turanitti Qatar hedduu haleelaan turre. San keessa oduun bahaa turte akka jechaa turtetti mootummaan Qatar doolaara biiliyoona 20 Iraanii kafalteeti akka Iraanii isaan hin haleelle godhanii oduun jettu baatee turte. Yeroo sanitti irraa haasofneeti jira. Amma inumaatu oduun akka jechaa jirtutti isaan lola dura Iraanii wajjin walii galanii turanii jechaa jiran. Okay? Inumaatu gartee eegumsa akka godhaniif gaafatanidha. Okay? Eegumsa mootummaan Iraan eegumsa akka godhaniif Qataariif. Kuni waan sabloonaa miti beekaa. Wanni isaan godhaa jiran laala. If dura gartee biyya isaanii tane eeguudhaaf Iraan irraa akka hin fagaanne beekuudhaan poolitikaa taphachaa jiran. Okay? Oduu tana gartee amma hogguu jalaa baasan. Engadda maalin isinin jee? Engadda hogguun laayibira ture maalin isinin jee? Mootummaan Qatar haareetti maallaqa Iraan takkaa gartee maallaqa guddaa gara Iraan dabarsuuf deemtii isin jechaan turre. Akkasuma san United Arab Emirates duraan doolaara biiliyoona 4 xiyyaararra kaanii geessaniif isinin jee. Amma guyyaa engadda ammoo doolaara biiliyoona 10 ida'annoo Iraaniif geessuuf deemaniin isin jechaa ture. Hogguu humna qabdu, hogguu injifatte, namayyuu si wajjin hariiroo uummachuu barbaada. Namayyuu si cinaa dhaabbachuudha barbaada. Okay? Guddinni gartee kana keessa jira. Inumaatu mootummaan Iraan nuti gartee warreen naannoo kanaa akka jiranitti eegumsa takka jala akka teenyu takka gartee mariidhaan waraana eegumsa naannoo kanaa godhu jaarrachuu qabnaa ja'aniiti odeessaa turaniin isin jechaa ture. Keessaafuu security umbrella godhaniiti gartee biyyoottan Arabaatii fi Iraanilleen keessa jiraattee ifii isaaniitiif diina gartee akka ofirraa eegan. Diinni guddaan gartee warri Iraan jechaa jiru Israa'elii fi Ameerikaan. Okay? Tana gartee quba qabaaddaadhaa isiniin jechuun barbaada. Oduu tana yooniin isinii himillee reefuun tana mootummaan Israa'el akka jechaa jirtutti olaanaa waraana H groupiidha
Libanaan keessatti dhoowwinnee ajjeefnee jirraa jaaniiti gartee oduu gabbaasanii jiranii. Inni kuni gartee nama nuti yeroo dheertuudhaaf jala deemnee barbaannee dhabnee boodarra gartee arkinee arraan tana garuu akkanatti gartee inni saawuzan Libanaan keessatti haleelamee jira jechuudhaan mootummaan Israa'el gara isaaniitiin ibsanii jiran. Sana akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay. So, edda galgala yeroon waliigaltee Ameerikaadhaa fi Iiraan gidduutti gaggeessaa turan san takkaa'u gartee tan silaa arraan tana itti walii mallatteessan jaanii ta'uu odeessaa turan oduun isiidhaa takkaa'u gartee qabeen waliigaltee sanii akka miliixee gartee miidiyaaleen Iiraanii fi warreen biraatilleen irraa odeessaa jiran haasofneetu turre waa xiqqoo. Garuu immoo biyya Iiraan keessatti waliigaltee tana namni hedduun akka dura dhaabbachaa jiru keessaaf gartee warreen haardlaayiniidhaa isinii himeetiin jira. Akkasuma sanitti gaa namtichi paarlaamaa biyya Iiraan keessaa yoo gartee footoo isaa arguu barbaadan isiniin garsiisa. Namtichi kun paarlaamaa biyya Iiraan keessatti gartee nama olaanaadha. Akkasuma sanitti gartee warreen wanniin isiniin jooftan gartee warreen haardlaayiniidhaa akkana uffanni isaanii akkana irra hedduun isaanii suufallee hin uffatanii. Yaada kanarratti gartee yaada Ameerikaadhaa wajji walii galan kana laayinaan qabxiilee 14 keessa deemeeti bireekdaawun godhe irraa haasawaa ture. Kana keessatti mootummaan Iiraan jaa inni mootummaan tuni waan lola kanarratti nuti injifanne waan nuti lola kanarratti gartee gaggeessine kana guututti fuudhanii dabarsaniiti Ameerikaa kannuuf deemanii ji'eeti haasawa. Keessaafuu qabxii Hormuz irratti ogguu dhufte jechuudha. Arraan tana warreen gartee ekspertoonni adda addaa akka odeessaa jiranitti wanta akka gartee taniin isin hubachiisuu qabuutu jira. Akka gartee isaan dubbachaa jiranitti yoo fakkeenyaaf Iiraanii fi Ameerikaan marii tana kan mallatteessan taate arrammoo if duuba deebi'anii jiran beekaa warri Iiraan nuti mallatteessu nu jaanii jiran. Dura irratti isin himeetiin jiraami. Garuu yoo silaa Ameerikaa fi warri Iiraan marii tana mallatteessan taate akkasuma sanitti guyyaa 60f marii gartee marsaa lamadaa takka gartee 2.0 tan gaggeessuudhaaf ta'an waa'ee niikularaa san mariin tuni guyyaa 60 booda dabartee tan gartee karaa niikularaa sanitti kaachi dabartu yoo taate mootummaan Iiraan Hormuz guututti gartee akka namayyuu itti fayyadamu takkaa'u gartee olaantummaa ammaan tana Hormuz irra qaban kana dabarsiteeti kan nu deemti. Jaaniiti odeessaa jiran. Akkana jechuun isaanii maal jechuudha? Mootummaan Ameerikaadhaa tooftaa adda addaa itti fayyadamteeti jechoota adda addaa walgahii tana marii tana keessa hiixee akka gartee waraanni Iiraan naannoo Hormuz kana keessaa bahu if duuba deebi'u takka immoo dhaabbanni IRGC'n Hormuz gadi geessin security'n biraa gartee naannoo kana gadaa geessitu ja'anii warreen biraatiin bikka isaan buusanii warri IRGC'dhaa if duuba deebi'ee bikki tuni gartee waraanarraa bilisa ta'uu qabdi jechuudhaan kana keessa maasis komershaaliidhaa fi warreen dooniileen hundinuu gartee nagayaan takka gartee freedom of navigation kajaan san nagayaan akka olii gad deemtu godhuudhaan uggurrii tana takka gartee olaantummaa warri Iiraan irraa qaban tana miliisanii irraa fudhachuuf deemanii ji'eeti haasawaa jechuu jaarsi. Yaada kana isa qofallee odoo hin taane warreen biraatis akkuma inni haasawu kanatti irraa dubbachaa jiran. Tanaafi gartee ammaan tanagaa gareeleen gartee guyyaa kaleedhaatis arrallee hiriira adda addaa Iiraan keessatti gaggeessaa jiran. Waliigaltee tana kabajaa hin jiran. Waliigalteen tuni akka nuti barbaannetti gaggeeffamaa jiru takka immoo
Iraaniif advaanteejii hin qabdu jechaa jiran jechuudha. Okay? Na dhagee jirtaniimi warri mana keessa jirtan. Challengeenaa harka keessan gartee taaptaap godhaa koppiliin godhaadhaa warreen amman tana dhufaa jirtanii isin agarraa dhiyaadha karaa mana keessaniitti dhufaa jirtanii garuu harka keessaniin taaptaap godhaadhaa 200 itti dhiyaachaati jirraa daddafaa 200 saniin gahaadha. Akkasuma sanitti sheer godhus hin dhiisinaa nama muraasa irratti hin dhiisinaa irra hedduun keessan gartee mana keessa waan jirtaniif jecha dhageeffachaatuma harka keessaniis taaptaap godhaa warra birattis ergaa isiniin jenna. Isaanis dhufanii gartee waan isinin mi'ooytee akkanatti gartee dhageeffachaa jirtan kana haa dhufanii dhageeffatanii. Warreen reefuun tana lolli eegalee jira takkaa'u Iraan haleellaa eegaltee jirti jecha. Warreen reefuun tana lolli eegalee jira takkaa'u Iraan haleellaa eegaltee jirti jechaa jirtan. Maalirra argaa jirtan? TV irratti Iraan haleellaa eegaltee jirti jechaa jirtan. Maalirra argaa jirtan? TV irratti okay deebitan. Neetworkiin adda murte yeroo takka sa'aanuma moo jechuutti hin jira. Na dhageessanii dhiiroo warri amma deebi'aa jirtan. Anuma qofaan see yeroo neetworkii adda mure. Neetworkii adda mure dhiyaadha deebi'a. Yeroo muraasaaf qofumaan haasawaa ture. Mana keessatti gartee mallattoon aangoodhaan jirtan jechuudhaan deebi'aayee neetworkii adda mure. Warreen lolli irra deebiitiin gaafii isin gaafadha. Warreen lolli ammaan tana ka'ee jira jettan takkaa'u Iraan haleellaa Israa'el irratti gaggeessaa jirti warri jettan harkaa jirtanii dhiiroo. Ammaan tana harkaa jirtanii. Miidiyaaleen akka jechaa jiranitti warreen miidiyaalee warra Iraan akka jechaa jiranitti ummanni Iraan yeroo ammaan tanaa alatti gabbahaniiti mootummaan isaanii akka gartee Israa'eliif deebii gootu eeggachaa jiranii jechaa jiran. Yoo yaadatan torbaan dabree hoguu yeroo kanaa hoguu gartee Israa'elni haleella jaanii mootummaan isaanii ibsan booda ummanni addabaabayitti gartee gabbaheeti akkasitti hoguu misaa'el mataa isaanii gubbaarra dabru haalaan gammachuu isaanii garsiifachaa turan. Haalaataa sanitti gartee ammallee ibsachuudhaaf deeman jaaniitti gartee dubbachaa jiran. Ummanni kun beekaa halkan guutuu aluma jira. Walleen guyyaa qofa gartee mana galan malee halkan akka jirutti aluma jiran. Ammallee gartee bikka addabaabayii magaalaa hunda keessaa walitti qabamanii gartee akkaataa mootummaan isaanii taraatan marsaa tanaas Iraan itti haleeltu eeggachaa jiran. Okay? Kana keessatti beekaa qabxiileen arraan tana waraanni Iraan qoftiin barreessan odoon taane poolitishaanonni Iraan wanni isaan jechaa jiran amma booda lolli gartee nuti gaggeessinu biyya teenyaa fi miti jaanii murteessaniiti jiran. Amma booda lolli nuti gaggeessinu Libanaan eeguu akkasuma sanitti biyya Falastiin tana bilisummaa baasuudhaa jechaa jiran. Okay? Namni hedduun gartee akkasitti hubachaa jiran garuu immoo yaada isaanii isaan duruu jijjiiraniiti jiran. Eegi gartee ifii isaaniitiif lola Israa'elii fi Ameerikaan irra gaggeessitu jalaa bahan injifannoodhaan amma wanni nuti barbaannu Libanaan bilisoomuudhaa jechaa jiran. By the way, reefuun tana mootummaan Iraan akka jechaa jirtutti waliigaltee qabxii 14 san keessatti tan lola dhaabinsa mootummaan Israa'el Libanaan keessatti godhuu qabdi jedhanii dubbatan. Okay?
Inumaatu akka gartee amma dubbachaa jiranitti Iiraan waraanni Izraa'el kan naannoo Libanaan keessa jiru. Keessaafuu gartee dhibbeentaa 30 lafa Libanaan waraanni Izraa'el irra qubatee fudhatee jira jeetiin isin himaa ture miti. Dhibbeentaa 30 kanarraa illee akka if duuba deebi'an. Ja'aniiti qabxiilee 14 tanaa keessatti ida'anii jiranii. Okay? Ja'aniiti dubbachaa jiran. Akkana jechuun karaa biraatiin yoo waraanni Izraa'el akka jirutti gartee Libanaan keessaa gadi hin baane taate waliigalteen tun hin jirtu jechuudha. Okay? Tan hin raanfatinaa. Gabaabinatti gartee wanni isaan jechaa jiran sani. Okay. Warri reefun tana samii Iiraan hin arkin akkana laala. Lafti tun akka jirtutti Iiraanii yeroo ammaan tana xayyaarri tokkollee nu gartee akka gubbaarra hin deemne dhoorkaniiti jiran. Ilaa hanqa isin hubachiifnu xayyaarri tokkollee nu hin deemina yaanii dhoorkanii jiran. Akkana jechuun isaanii misaa'ilitu yeroo gabaabduu keessa as keessa olii gad deemuuf deemaa jechuudha. Okay? Okay, let's see. Oduu takkataniin isin himutu jira. Na eegaadha. Okay, oduu naannoo karaa biyya teenyaatirraa oduu lamaan isinii qaba. Dursoo let's see. Asittiin isin himu dursoo. Okay. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti guyyaa irraan tanaa pirezidantiin Somaalilaandii Izraa'el dhaqee jira. Yeroo duraatiif Soomaaliyaa takkaa'oo gartee Somaalilaandii haa taatu naannoo sanirraa biyyuma sanirraa Izraa'el dhaquudhaan akka gartee Izraa'el hojii hariiroo jaarrachuudhaaf akkasuma sanitti inumaatu gartee karaa adda addaatiin karaa poolitikaadhaatii fi karaa ikoonomiidhaatiinis jaarmee isaanii jabeessanii itti fufuudhaaf jecha arraan tana pirezidantiin kunoo akkanatti Izraa'el dhaqee jira. Izraa'el dhaquusaa kana miidiyaaleen warri Soomaaliyaadhaa akka malee balaaleffachaa jiran inumaatu inni kun gartee sanyii Soomaaletti diinaa guutumatti jedhanii gartee maqaa adda addaa isa kanatti moggaasaati jiranii. Akkasuma sanitti gaa guyyaa arraan tanaa oguu Izraa'el dhaqee bikka adda addaa isaas daawwachiisuudhaan akkasumatti gaa mootummaa pirezidantii Izraa'el wajjinis marii godhuu isaatii fi inumaatu gartee bikka adda addaa keessaafuu warshaalee mootummaan Iiraan itti isaan gargaaruudhaaf teessu keessaafuu waan gartee agriikaalchariidhaa qonnaa energy investimentii teknoolojii yuunivarsiitiilee biyya Somaalilaandiitii fi tan Izraa'elileen akka waliin hojjechuudhaaf ta'an irratti nuti waliin hojjenna jechuudhaan yaada adda addaa gartee dhiheessaniiti jiranii jedhaniiti gaa odeessaa jiran. Kanallee gartee quba qabaaddaadhaa isiniin jechuudhaa fi oduu takkataniin isinii himuu barbaaddu ta biraa gartee tan Suudaanii fi Saawus Suudaanii fi Itoophiyaadhaati. Yeroo gabaabduu tura mootummaan Ijiptii Saawus Suudaan keessatti kaampii waraanaa akka jaarrachuudhaaf deemtu isinii himeetiin ture yoo kan gartee yaadattan taate. Kunis mootummaa Itoophiyaa tana keessaafuu gartee sababa bishaan Abbayaa kanarratti mootummaa Itoophiyaatiin guututti gartee marsuu waan barbaadaniif jecha. Akkuma yaadattanitti Soomaaliyaa keessattis kaampii waraanaa qaban gara gartee Jabuutiitiinis kaampii waraanaa jaarrachuudhaaf tattaafachaa jiran takkaa waraanachi qubsiisuudhaaf tattaafachaa jiran Ijiptii Eertiraa keessattis isaan hariiroo ammaan tanagaa pirezidantii Eertiraatti wajjin qabanii wajjin
inumaatu gartee South Sudan tuni duraan harka Itoophiyaa turte, Itoophiyaa hedduu walitti dhiyaatti turte, garuu yeroo gartee pirezidantiin Ijiptiitii fi pirezidantiin South Sudan gara gartee Kaayiroodhaa dhaqee lafa gartee isaaniif kanneen akka kaambii achitti ijaarrachuudhaaf deeman hayyama godhuuf namni hedduun mootummaa South Sudan tana haalaanii ajaa'ibaa turan. Ammoo dhiibbaa gartee mootummaan Itoophiyaadhaa South Sudan irratti gaggeessaa turteen keessaafuu karaa dippiloomaasiitiin guyyaa irraan tanaa mootummaan South Sudan Itoophiyaan akka lafa isaanii keessatti kaampii waraanaatis hin ijaaranne waraana isaaniitti illee gartee kan duraan qubsiisan. Garuu waraana kaampii odoo ijaaratiin kaampuma warri South Sudan kannaniif irratti waraana qubsiisanii turanii waraana san hunda akka gartee biyya isaaniitti irraa gabbaasan godhaniiti jiranii jaaniiti gaa odeessaa jiran. Akkasuma sanitti wanni gartee takka tan nama ajaa'ibsiiftu keessaa yeroo lolli Iraan Izraelii fi akkasuma sanitti Siiriyaa Libanaan tuni gaggeeffamaa ture keessatti mootummaan Ijiptii mataan isiidhaa Izrael akka deeggartu ammaasis gareeleen adda addaa tan gartee Izraelitti lola banaa jiran kun warra nagee hin barbaanne jechuudhaan dubbachuun isaanii ammaan tana ifatti as baateeti miidiyaaleen warra Izrael irraa dubbachaa jiran. Keessaafuu yeroo mootummaan Ijiptii Tarkii wajjin wal taatee marii waraanaatii fi eegumsa naannoo irratti waliigalaa jiran jechuudha. So kana hunda gartee quba qabaadhaadha. Rakkoon gartee naannoo keenyaa akkaataa isin gartee itti jijjiiramaa deemtu kuni nagaya waaraa biyyootan adda addaa keessatti gaggeessuudhaaf hin deemtu. Dhugaa yoo dubbanne wanni as deemaa jiru lola lafarra babal'isuudha. Lola lafarra babal'isuudhaaf deeman. Keessaafuu gartee ammaan tana mee wanta kan isinii tan lola Iraanii fi Izrael kana gidduutti wanta akka gartee tan ammallee irra deebi'eetaniin isin hubachiisuu barbaadu. Namni hedduun gartee qalbiidhaan waan dhageeffachaa hin jirreef jecha reefuun tana barruu gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa inumaatu gartee jechoota pirezidantiin Ameerikaadhaa Netanyahu itti arrabse je'eetitiin isinii himaa ture. Ni yaadattaniimi? Barruu tana gartee yoo dubbistan asirratti ilaa dubbisaa. Pirezidantiin Ameerikaadhaa eenyuun jaan riippoortarticha kanaan jaan. Benjamin Netanyahuudhaa nama gartee sammuu isaatiin waa madaaluu hin dandeenye jecha gartee hamaa itti fayyadamee. Ani lola Libanaan kana akka inni hin goone itti himeetiin ture. Akka gartee marsaa lamadaatan marsaa duraa godheetu ture. Marsaa duraa irratti pirezidantiin Ameerikaa arrabsee ture. Sanii isin himeetiin jira. Amma tuni ta'arraan tanaati. Marsaa lamadaa ta'e tanaaf gartee akka Netanyahuun irra deebi'ee Libanaan tana hin haleellee himeefitiin ture. Odoo beekuutii Libanaan tana haleelee jechaa jira pirezidantiin Ameerikaadhaa. Wanniin asirratti isinii himuu barbaadu jecha kana qaceellotti gartee qabaddaa. Waan nama isinii jechaa jiru kana qaceelloo qabaddaa. Wanniin isinii himaa jiru mootummaan Izraelii fi deeggartoonni isaanii kan Ameerikaa keessa jiran guutuutti lolli kun akka dhaabbatu hin barbaadan. Lolli Ameerikaan Iraan irratti gaggeessite kun kana diiguudhaaf wanni isaan godhuuf barbaadan yoo danda'an Ameerikaa dhiibanii lolatti galchuudha Iraan wajjin. Kana irratti gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa carraa lama qofa qaba. Carraan duraa pirezidantiin Ameerikaadhaa warra Izrael kana firraa dhoorkee lola dhaabuudha. Kana irratti waa lama hamtuutu isa qunnamuudhaa ta'a. Takka gara miidiyaatiin akka malee pirezidantii Ameerikaadhaa akka inni nama dadhabaa ta'e halkanii guyyaa arrabsuudhaaf ta'an. Takka san. Lama dammaasis
Pirezidantiin Ameerikaadhaa waliigaltee duraan Ameerikaan Iiraan hojii goote san tagartee Obaamaadhaa tanii isin jechaa ture san diigeeti waliigaltee sanirra hamtuudha takkaa gartee tan Iiraan akka niwukileera ijaarrachuu dandeessu gootu qabatee dhufe jedhaniiti isa kana arrabsuudhaaf deemanii isiniin jechaa jira. Gara biraatiin dura qalbiin wanni nama isinii maa jiru kun isiniif ifaa miti. Isinii ifa ta'u jiraame. Pirezidantiin Ameerikaadhaa lola kana dhaabuu baatus isaaf moo'ichi hin jiru akka gartee pireezidantittiin isinii maa jiru. Gareeleen tuni hammam takka gartee humna qabaniis beekuu qabdan. Humna jajjabduudha qaban. Humna gun isin jiru humna gartee afaan qawweedha otoo hin taane humna afaan qawwee caalu. Humni afaan qawwee caalu humna miidiyaadhaati. Tan gartee uummanni keenya qajeelootti hin beekne. Tanaafin isin jaa miidiyaa qabaachuun waa hunda caaltii wanni isin jiruu fi miidiyaa jabeeffachuun waa hunda caaltii wanni isin jiruuf miidiyaa qabaachuun afaan qawweeti caalti. Gara kaaniin carraan pirezidantiin Ameerikaadhaa qabu ija guduunfatee lola galuudha. Eenyu wajjin? Iiraan wajjin. Kana keessatti wanni gartee Ameerikaan godhuu barbaaddu yoo gartee karaa lolaa Iiraan hojjeta deebi'an taate Ameerikaan aayilaandii kareekta jaaniin tan gartee Parshan golfii walakkaa jirtu aayilaandii warra Iiraan tana dhuunfachuu qabdiidha. Ameerikaan tana istiraatejii isaanii keessaa tokkoffaadha jaaniiti jala muranii jiran. Waan tana amma dura gartee isinii himaa akkaan turetti yoo yaadattan jidduu gartee amma lolli marsaa tana eegale pirezidantiin Ameerikaadhaa aayilaandii kareek tana fudhachuudhaaf deemaan isiniin jechaa ture. Dhagayaa turtanii warri mana keessa jirtan. Yoo gar yeroo sana na dhagayaa turtan taate mee mallattoo naa godhaa na hubachiisa. Aayilaandii kareek tajaaniin tana marsaa tana hoguu gartee torbaan dabre keessa Ameerikaan Iiraan haleeluu eegalte. Ameerikaan aayilaandii san qabachuu deemtiin isin jechaa ture. Aayilaandii san qabachuun hin mijjooyneef tooftaa adda addaa gartee ilaalaniitu turan. Inumaatu Ameerikaan akka jechaa jiranitti waraana 30,000 qopheessanii jiran. Special Force Legii. Kan aayilaandii tana gartee ittiin qabatan jaanii. Kana keessatti tooftaan gartee warreen waraanaa akka gartee jiranitti jala deemanii ilaalanii ol qabanii Ameerikaan waraana Iraaq gartee hogguu Iraan hogguu wareeran gaafa gartee Iraaq hogguu wareeran yoo xiqqaatte waraana 250 geessanii warri Ingiliz 40 geessanii biyyoottan adda addaa kuni waraana gartee 50 dhiyeessanii jaaniiti gartee lakkoofsa waraanaa gulaalan yoo xiqqaatte 400 oli waraanni gaafa san Iraaq keessatti gartee lola gaggeessaa ture jechuudha. Gara tokkorraa. Ammaan tana immoo biyya gartee akka Iraan tana waraana 30,000 aayilaandii takka qabna takka gartee waraana kana cina tokkoon aayilaandii qabannee cina tokkoon immoo akka gartee waraanni Iraan isaan kana asitti hin haleelleefirraa dhoorkeena jaanii yaaduun ifiifuu yaada dadhabaadha. Jaaniiti jalaa dhaabbatan. Jalaa dhaabbanne jaanii gaasilaawu hin ibsanii mire. Saniifi gartee lolli kuni lola yeroo gabaabduudhaa ta'ee hafee isiniin jechuudhaaf. Tanaafi gartee mootummaan Ameerikaadhaa akka silaa isin godhuu barbaaddeen haleellaa isaanii naannoo Hormuz gama fuulduraa sanirratti gartee xiyyeeffataniiti hogguu gartee humniti Iraan karaa gartee Hormuz irratti gartee asitti gartee isaanis waraana Ameerikaadhaa kana firaa dhorkuudhaaf
as tattaafatan. Isaan ammoo gama duubaatiin aayilaandii kareek tana qabachuu barbaadan. Tooftaan sila akkas turte. Aayilaandiin akkaataan isaan itti qabatan samiirraa yoo itti gabbu'an malee dooniidhaan dhufuu hin danda'an. Maaliif gaa hulaa gartee waan dhorkanii jecha takka ammoo kumaandoota isaanii gartee karaa biyyootan akka Kuwait keessaan takkaa'uu Suudi Arabiyaa fa'aa keessaan geessanii akkasitti gartee deezertii keessa namni deemee doonii biraa gartee samiirraa fidatanii akkasitti silaa deemanii aayilaandii tana qabachuudha. Kunis hin ta'u gara hundaanuu laalaniiti jiran hin taaneef. Amma gartee wanni gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa akka gartee gaa amma jarri kun dhidhiibaa jirutu jechuudha. Akka jarri gama duubaatti gartee pirezidantii dhidhiibaa jiranitti pirezidantiin karaa lolaa deebuu qabaa. Takkaa'uu lola kanarratti gartee injifannoo mirkanootu takkaan galuu qabaa. Ja'aniiti isa kana gara lolaa dhiibaa jiraniin isin jechaa jira. Gara lolaatis haa taatu lola dhiisuus haa taatu pirezidantiin Ameerikaadhaa as keessatti wanni inni gartee itti ani moo'eetiin jira jee takkaa'u gartee gama isaatiin itti gammadee akka fedhetti itti jiraatu takkallee nu hin jirtu. Pirezidantiin wanni inni keessa jiru gara lachuutu nu lose situation waan jaaniin gartee san keessa galuu jira isin jechuudhaaf. Maaliif gaasni akka qaalawaa jiru kanatti yeroo gabaabduu keessa filannootu as deemaa jira. Filannoon kuni gartee baatii afurfaa booda. Pirezidantiin Ameerikaadhaa kan hunda gartee bikka takkatti dhabuu hin barbaadu. Ammaasis wanni isa eeggachaa jirtu yoo gartee filannoo as deemu kana keessatti paartiin Dimookiraatiidhaa koongiresii guututti gartee olaantummaadhaan yoo hammooyan taate yeroo gabaabduu keessatti pirezidantiin Ameerikaadhaa aangoorraa ari'amuu danda'a. Takkaa'u gartee impiich godhuu danda'an. San birallee dabranii pirezidantii Ameerikaa mataa isaa mana hidhaa naquu danda'an. Ni godhan jechaan jiru beekaa. Ni danda'anidha. Sineeriyoo waan akkasii saniitu jira. Kanaafuu gartee pirezidantiin ammaan tana chooyisii dura keessarraa hundinuu isaaf ibidda. Akka feetanitti illee yoo laaltan. Harka keessan garuu taaptaap godhuun dhiisin hagaa. Taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadha. Warreen gartee ammaan tana dhufaa jirtanis dhiyaaddaadha. Garuu xiqqoo gartee turree waan seenneef jecha amma nu dhaqqabdanii dhiyaaddaa guutumatti garuu harka keessanii taaptaap godhaa itti dhiyaatanii jirtanii goolii isiniitu lafa kaa'ee goolii gartee 200 ni galchineetanii murteessitan san galmaan gahuudhaaf haalaan itti dhiyaataniiti jirtanii saniifuu gartee taaptaap godhaadha 200 saniin gahaadha. Warreen gartee godhaa jirtan galatooma akkasuma sanitti warreen biraatis isaanuma wajjin jajjabaadhaati itti fufaa isiniin jenna. Umaa rakkoon qabu. Warreen gartee oduu tana dhageeffachuu hin dandeenye gara yuutuubiitiin isiniifin maxxansaa achirratti gartee yeroo feetan dhageeffachuu ni dandeessanii. Akkasuma sanitti gartee waliifis ergaa achirrattis yaada keessanitti barreessaa. Maaliifi tiktaakii qofa odoo hin taane gara yuutuubiitiinis algoritimiin tokkuma beeka. Isa algoritimiin warra yuutuubiidhaatis koomentiis, sheeriis, laayikiis hunda gartee itti fayyadama. Kana hunda gartee itti fayyadamuun akka gartee namni biraas dhaga'u akka inumaatu gartee obboleeyyan keenya biraa biraas akka ga'u isinillee gartee sheer godhaadhaan isiniin jaa. Maaliifi wanni kun beeka waan keessanii waan kiyya qofaa miti keessan irra hedduun oduulee gartee addunyaa ammaan tana keessa jirturraa haasawaa jirra. Waan dabarteerraa haasawaan jirru waan ammaatii fi waan fuulduraati irra hedduun yeroo takka dhugaa seenaa gartee dabarte keessanii bubuufna. Akkasuma sanitti waan keenyaas keessanii bubuufna. Namni hedduun gartee waan isin himaa jiru kana kanumaan ani guutuutti waan biyya alaa qofa irratti takkaa'u waan poolitikaa addunyaa qofa irratti gartee xiyyeeffadhutti fakkaatti. No, ani poolitikaa biyya teenyaa isiniin dubbadhu. Garuu immoo poolitikaan biyya teenyaa akka gartee poolitikaa ammayyaa akka ta'uu barbaanna. Isinii galtee poolitikaa dura tarkaanfataa poolitikaa olaanaa akka ta'uu barbaanna. Okay?
Poolitikaa gartee boodarra aanaadhaa odoo hin taane. Amma biyya san keessatti gaggeeffamaa jiru poolitikaa biyya ijaaru odoo hin taane poolitikaa biyya diigu. Fakkeenya tokkoon isinii kan fakkeenya tokko. Yeroo Itoophiyaadhaa fi garee warra TPLF wal lolaa turan san mootummaan Itoophiyaadhaa bara yeroo sanitti mootummaa Suudaaniin TPLF akka gartee karaa Suudaan hin dabarre lafa teenya fudhadhaatiti naannoo kana cufaadhaa jaaniiniiti gaafatanii turan. Yaada kana mootummaan Itoophiyaadhaa dubbattee gadi hin baafne. Mootummaa Suudaanii jalaa baase yoo yaadattan taate. Ni yaadattanii waantan. Mootummaa Suudaaniitu bar Itoophiyaatu lafa tana fudhadhaatiti waraana gartee naannoo kanarraa gara Suudaan dabruudhaaf deemu nurraa dhoorkaadhaa. Jaaniiti lafa tana nuu kannanii jaaniiti dubbachaa turan. Akkasiimi. Arrammoo warreen gaafa san gartee diina ta'an inumaatu arraan tana gareen TPLF akka gartee marsinariitti takkaa gartee warra kafalamee fi lolu jechuu. Lola gartee waraana kafalliidhaa hujiidhaan akka gartee hujitti waraanummaa gartee akka hujitti fudhataniiti kafalamee fi garee Suudaan tan Alburhaaniin deeggaramtu tana wajjin lola gaggeessaa jiran Suudaan keessatti. Jarreen kun amata lameen dabre kana lola akkasiisan gaggeessaati muuxannoo horachaa ifiifis gartee galii irraa harkachaa kana keessa meeshaalee waraanaa tan gartee mootummaan Suudaan isaan harka keessu cinaa siidaa fuudhanii gara Tigraay dabarsaa waraana Tigraay kana jaaraa arraan tana as gahaa jiran. Wanni gartee poolitikaanota Oromoodhaa hoguun warra biyya keessa jiru isaati warra gartee aangoorra jiru isaataatu warra gaara keessa jiru isaataatu. Istiraateejiin isaanii tan dhugatti gartee intarastii Oromoodhaatii fi intarastii uummata biyyattiidhaa ka fedhee haa ta'u. Yoo gartee fuuldura kan tarkaanfachiisne taate dhugatti wanni gaara keessa ta'aniif takkallee nu hin jirtu. Wanni gartee aangoorra ta'aniifis hin jirtu. Maaliif mootummaan TPLF tuni warra Suudaanii wajjin hariiroo ammaan tanaa odoo hin taane keessaafuu gartee Alburaanii wajjin hariiroon isaanii gaafa dur jirti. Hariiroo gartee gaafa waraanni Tigraay inumaa gartee gaara keessa ture jechuudha. Odoo mallasaan faan aangoorratti hin beehin gaafa sanirraa waraana Suudaanii wajjin TPLF hariiroo qabdi. So saniitu gartee arraan tana deemee akka gartee isaan waraanni Tigraay haalaan jabaatee meeshaa ammayyaa harkatee inumaatu meeshaa gartee waraanni Alburaaniidha biyyootan adda addaatirraa bitatanii fidatan. Isaan ammoo waan marsinarii ta'aniif jecha meeshaa waraanaa ni kannamaaf. Meeshaa waraanaa tana cinaasiidhaa dabarsaniiti karaa Tigraay naqaa turan. Qajeeloo dhageeffadhaa waan as deemaa jiruun isin himaa jira. Wanni kanaatuni dhiibbaa hamtuu qabdi. Yoo amma fakkeenyaaf waraanni gartee Itoophiyaatii fi waraanni warri Suudaan warri TPLF yoo gartee haa wallolu taate walloluuf ta'an. Walloluun ammaas gartee waan irraa hafuun taane takka. Walloluuf ta'anii lolli kuni hogguu ha'u. Gareen warra Suudaanis Itoophiyaa keessa seenteeti gartee TPLF wajjin mootummaa irratti lola banuudhaaf teessi. Kana shakkii takka illee hin godhinaa. Namni asirratti dhumuudhaa ta'u nama hedduu. Khabar dhugatti bar wanni nu aarsu jiru nu hunda aarsu jirti beeka numa hundaatu aaru jira waraanni keenya adda faffaca'ee garuu immoo warri nu hin geenye gartee akka TPLF waraana isaanii jaarratanii waraanni isaanii kuni marsinarii ta'ee beeka marsinarii tana laaftutti hin fudhatina waraanni amma fakkeenyaaf gartee biyyoottan hedduudhaatu jira uummanni keenya gartee biyya Somaalilaandii keessa ni jira Yaman keessa ni jira Liibiyaa keessa ni jira bikka hedduu keessa ni jira bikkootan kan hunda keessa uummanni keenya qawwee qabatee gartee nam tokko hojjechaa hin jiru
beeka. Maaliif? Yeroo hundaa gartee keessan biyya san dhiisanii biyya biraatti deeman itti fakkaachaa jira. Okay? Akkasuma sanitti amma waraana Tigree kana laala waraanni Tigreedhaa yeroo hundaa gartee bikka qawween jirtu bikka lolli jiru dafaniiti lolatti hidhaaman waraanatti hidhaaman. Maaliif dura dursoo ifii isaaniitiifis gartee nagee ifii godhan akkasuma san ummata isaaniitiif illee nagee buusan garee wajji jiranii wajjin hogguu hojjetan jechuudha. Okay? Yeroo ammaan tanaa keessatti Itoophiyaa keessatti gartee dhugaa bikka lamatti adda baanee jira. Nuti bikka lama qofa illee miti bikka hedduutti adda baane. Ammoo kan hunda silaa gartee wanni waliif fiduu qabu intarastii uummata Oromoodhaati. Warri gaaraa keessa jiru intarastiin isaanii maali? Yoo jenne dhugatti gartee yoo yeroo hundaa kanan laalamee isin maqaa Oromootiin yoo gartee qabsaa'ota Oromoo habiraati wajjin hojjechuu kan hin dandeenye taate yoo kophaa deemtu taate Oromoodhaaf hin dhaabbanne akkasuma fudhadhaa. Aangoo irra jiraadhu hamma dandeessutti gartee yoo qabsaa'ota Oromoodhaaf habiraa gartee ifi dhiheessuu hin dandeenye taate dhugumatti gartee Oromoodhaaf hin dhaabbanne. Okay? Yeroo sanitti wanni dhaabbatan fadhinnaa wayitiif intarastii mataa isaaniiti malee intarastii biyyaati miti akkasuma san intarastii uummataatiif miti. Okay? Tanaafuu hoggaa gartee amma fakkeenyaaf hogguu gartee waan warra Iiraan kanaa fi biyyoota adda addaa tanarraa hogguu haasoo nu laala. Warra biyyaaf dhaabbate ni agarta akkaataa isaan itti lolan akkaataa isaan itti waa gaggeessan akkasuma san deeggarsi isaan harkataniis ka ummataarraayis. Okay? Warreen gartee biyya keessa jiruu fi warreen biyya alaatis haalaanii jabaachaa deema deeggarsi. Okay? Amma mootummaan Itoophiyaadhaa yoo gartee nuti akkanumatti TPLF wajjin wal lola kana eegalla yoo jaan dura dursoo mootummaan Itoophiyaadhaa silaa dhaabbata gartee tsamdoo jaaniin tsamdoo hamma gartee warri Eertiraatii fi Suudaan warri tsamdoo jaare beekaa Eertiraa Suudaan fi Ijibti isaan sadeen kanaatu jara tsamdoo kana jaare. Okay? Yeroo tanatti silaa mootummaan gartee Itoophiyaadhaa abaawwa boodhaata gartee gaaraa keessa jirtu tana manguddummaa adda addaa barbaadanii isaanillee gartee akka daddafanii gartee qawwee isaanii yeroo tanaaf gartee marii godhanii karaa tokkotti gartee akka mootummatti hidhaaman. Takaa'uu atileesti gartee marii akka eegalan odoo gartee dura dursoo takkallee odoon taane mariin akka jalqabu marii gartee marii dhugaa taate jechuudha. Marii gartee poolitikaadhaaf jecha footoo hojjechuuf jecha tan akka amma dura gartee amata 8 dabre godhanii nu sossoban kanaa miti beekaa. Marii dhugaarraa hundoote. Tan yeroo gabaabduu keessatti waraanninis fedhu biyya galee fedhu mootummatti hidhaama takka ammoo wanta jaan takka gartee jiruu isaanii tan nagayaatti deebi'an. Warreen amma mootummatti hidhaamanii mootummaa wajjin jiraachuu barbaadan mootummatti hidhaamanii mootummaa wajjin akkasitti gartee karaa sanitti tarkaanfachuudha. Kana keessa uummanni keenyallee nagee harkata. Hogguu kana diinni keenya akka jirutti nu sodaata. Beekaa. TPLF nu sodaatti. Naannoon Amaaraa nu sodaatan. Suudaan nu sodaatti. Saawus Suudaan akkasuma Ijibti nu sodaatti. Hundi isaanii nu sodaatan. Maaliif? Nuti gartee karaa tokkummaatti gartee achi gargalu jirraaf. Okay? Yoo gartee akkasiin goone taate garee adda addaa amma biyyuma keessaa gartee garee fannoo tanaa jira. Garee abaawwa bootillee gartee akka garee dhugaatti ilaalamuun qabdu dhugaa yoo dubbanne beekaa. Akka fannootti waan sila gartee mootummaa sodaachisaa godhaan jiran. So saniifuu isaan kun gartee humna qaban jettee wajjin marii godhuunis yeroo takka takka gartee nama ajaa'ibsiisa. Maquma yoo taate malee. Tana gartee ani isaan irraa jibbansa qabaaddeetii miti. Okay? Ani nama qabsoo Oromoodhaa isteeppii takkaan ol kaasa jedhee deemu hundaa'uun hin deeggara. Okay? Garuu immoo dhugaa irratti ta'uu qabdi. Gartee wanni qabsoon ati gootu tuni dhugaa irratti xiyyeeffachuu qabdi. Dhugaan maal? Qabsoon ati gootu tuni gartee firii uummataa uumuu qabdi. Xiqqoollee maaliif hin taane
firii ummataa uumuu qabdi. Firii wahii buusuu qabdi. Okay? Akkanumatti yaaduma keenyaan isaan kun gartee Oromoodhaa fi gaara keessa jiran jennee ifii teenyaaf waan silaa waan gartee isaan godhanii nu garsiisuu qaban takka ifii teenyaaf mataa keessatti gartee ifii daanee akkanumatti gartee qullaa amanuunis hedduu rakkoodha. Okay? Okay? Akkasitti hubaddaa. Maaliif? Miidiyaalee gartee adda addaati irraa dhagayaa jirtan amma waan gartee waraana warri fannoodhaa godhaa jiru kana. Amma warri fannoodhaa dhiyeenya kanallee gartee waraana mootummaadhaa boojinee jirra jaaniiti miidiyaalee isaanii irratti garsiisaa jiran. Okay? By the way, miidiyaan tokko istadii wahii godhanii kan dhiyoota nagadhiisan waraana Itoophiyaadhaa Afrikaa keessa sadarkaa afuraffaa irratti ol kaasaniiti jiran. Waraana Itoophiyaadhaa. Waraanni Itoophiyaadhaa Afrikaa keessa waraana haalaan jabaa ja'amee beekamaa. Inumaatu sadarkaa afuraffaa irra jira. Afuraffaa na fakkaata. I think sadaffaa or afuraffaa. Okay? Ja'aniiti gartee odeessaa jiran. Tana irra hedduun keessan fudhachuudhaas ni dandeessan takkaa dhiisuu ni dandeessan ani gartee waanumaan dubbisa irraa isin himaa jira. Wanni san gartee dhugatti oduu dhugaati moo oduu sobaati gartee wanni irraa jennee gartee gaafa biraa keessa gabbuun irraa ni haasofna garuu immoo akka gartee isaan dhiyeessaa jiranitti akkas fakkaatti. Tanaafuu dhugatti biiti teenya gartee filannoon amma gaggeeffameeti jira akka yaada keenyaatti dhaamsa kana gartee pirezidaantii naannoo Oromiyaa biraas nu geessa pirezidaantii eenyu piraayim ministericha Itoophiyaa biraas nu geessa biiti teenya akka nagee qabaattu barbaanna nuti. Biiti teenya nagee qabaattee uummanni keenya karaa hojiidhaa karaa qonnaa karaa guddinaa karaa gartee warshaalee ijaaruu karaa misooma gartee biyya san guddisu qofa odoon taane inumaatu Afrikaa keessatti sadarkaa addaa irratti gartee akka mul'annutti. Maaliif nuti uummata guddaadha. Lafa guddoo qabna. Bishaan gahaa qabna. Kana hundaa gartee itti fayyadamnee guddinatti gartee achi tarkaanfachuutu nurra jira. Yeroo gartee biitti Itoophiyaa Afrikaa keessaa nu geenye karaa teknooloojiitii fi karaa gartee inumaatu waan adda addaa uumuudhaan nu bira dabraa jiran. Biyya teenya keessa namni gartee dandeettii adda addaa qabu hedduudhaatu jira. Akkasumas biyya alaa kana keessaas namni keenya dandeettii adda addaa qabu hedduudhaatu jira. Warreen kun hundinuu biyya galee gaaf tokko gartee jiruu isaaniitii fi jiruu uummata isaanii jijjiiruu ni barbaadan. Garuu immoo yoo nageenyi hin jiraanne nu warra biyya sanii dhiisaati investimentiin biyya alaatti irraa biyyatti hin galtu. Investimentiin warreen gartee silaa horii isaanii biyya adda addaa keessa gartee geessanii akkasitti waan adda addaa irratti hojjechuu barbaadanu hin gargaaran. Lolli jiraachuun rakkoon jiraachuun biyya hunda keessa gartee biyya akka teenyaa keessaafuu gartee nu uummata dila kana qabu. Doolaarri akka nurraa fagaatu gooti. Okay? So investimentiin akka fagaatu gooti jechuudha. Laal Tigraay warri Tigraay dhugaa lafarra jirtu liqimsuu didan. Maaliif? Yeroo hedduu aangoorra turaniiti jiran. Gaafa aangoorra turan san aangoo isaanii hin malle qabaachaa turan. Laal tana qaceellotti ilaala. Okay? Itoophiyaa keessatti akka gartee humna sadaffaatti biyya san gaggeessaa turan. Maqaadhaaf humna sadaffaaf godhaniiti garuu immoo aangoo waliigalaa isaanii qabaachaa ture. Arrallee san barbaadan hogguu gartee abaa wobootii fi fannoodhaa fi warri Tigraay bikka takkatti gartee marii hogguu uummatan isaan sadeenuu walqixaa jechuudha beeka. Isaan sadeenuu
isaan sadeenu waliini gartee gatta'anii marii godhanii waliin akkasitti gartee mootummaa tana hombalchuudha pilaanni isaanii. Achi booda gaa maaltu itti aanaa eenyu beeka. Eenyu beekuu danda'a waan itti aanu ta'u namni beekuu danda'u hin jiru maaliif dursoo gartee walqixxummaa irratti waliin yoo dhuftu taate no akkas ta'uu hin qabu. Dursoo akkaataan gartee itti dhufu nuti uummata dila kana qabna. Akkasuma sanitti aangoo itti aantu gartee nuutu gaggeessuu ta'a. Akkasumatti gartee nuti yaada kanarratti yoo gartee walii gallu taate nutti idaamaa dubbiin. Isinis naannoo keessan gaggeeffattan nutis gartee naannoo kana gaggeeffanna. Walii galatti immoo mootummaa wayii takka ni ijaarannaadha. Yoo akkas hin taane taate ani akka qiyyatti Oromoo amma booda gartee if duuba deebitee olaantummaa biyya san keessaa nama biraatiif dabarsitee kan nitu ijaan hin arkuun. Tanarratti gartee feetu Abiy jaaladhu feetu dhiisii dubbiin bikka san hin jirtu. Mootummaa tana keessa Oromoo hedduudhaatu jira. Akkasuma san warreen gartee waraana keessa jirus akkasitti hedduudha. Warreen muuxannoo adda addaa qabanis waan ammaan tana gartee aangoo tanarra jiru ijaan arkaatii jiran. Fuuldura keessa gartee warruma Oromomaatu gartee biyya san gaggeessuudhaaf ta'a. Wanni nuti barbaannu akkasi. Beeka ulii booda gartee Oromomaatu biyya san gaggeessuudhaaf ta'a. Namni fedhe gartee haa jijjiiramu feetu paartii jijjiirta. Garuu immoo mootummaan tuni foormulaa barbaachisaa lafa kaayaniiti jiran. Foormulaan san maali? Oromoon gartee akka saba guddaa taate. Itti aansuudhaan namayyuu gartee akka gahii isaaniitti waan arkatan. Akka isaan arkatan. Waan isaan barbaachisu jechuudha akka gahiitti. Sanirratti fuuldurri gartee biyyattiidhaa nagee ta'uu danda'a. Ammoo Tigraay gartee ammallee waan manaamaa keessa jirtuuf jecha nuti gartee olaantummaa barbaanna ja'anii gartee Finfinnee fudhanna maarree ja'anii gartee ammallee akkasitti lola kana gartee gaggeessuun isaanii amma fakkeenyaaf namni Tigraay irraa tuqu jiru hin jiru bar mootummaa Tigraay isaanii torka qabaa miti ifi gaggeessaa jiran. Mootummaanis gartee waan nuti isin hin jennu godhaadha akkuma gartee isteetota biraatti. Sila akka mootummaa biraa taate beeka lolli TPLF wajjin ture sila haa gaggeeffamu qabu. Gaafuma gartee duraanuu eenyu maqaan isaa aangoorra ture Geetaachoo Raddaadha. Gaafuma sila inni aangoorra ture san mootummaan federaalaa sila Tigraay keessa seentee lola irra gaggeessuu ture. Keessaafuu warra gartee TPLF kana. Warri TPLF gaafuma san warra mootummaa diigaa turan. Ichi booda gartee Taaddasee Warradeedhaa aangoorratti ol ba'e Taaddaseen fa'aa kanuma isaaniitii beeka. Amma Taaddasee wayii Finfinnee keessa jira. Ifi Tigraay jiraame. Taaddasee Warradeedhaa akkumaan isin himaa turetti Taaddasee Warradee jechuun TPLF. Yeroo takkataa gartee namni tokko tokko hubachaa hin jiru malee warri TPLF kuni maqaa TDF kanaa gartee bikki isaan irraa baay'afatan. Yoo gartee waliif fiddan garee warra Israa'el tanaa wajjin wal fakkaachuudhaaf. Waraanni Israa'el IDF jaaniin. Isaanis gartee akka IDF tana fakkaachuudhaaf TDF baafatan. Dhugaan isin hin jaabar. Isaan kuni bar mootummoota gartee biyyoottan Tigraay fi Eertiraadha maali Israa'elii fi warreen adda addaa biratti nuti warra Yahudaadhaati jaaniiti gartee itti if dhiheessan. Waan ajaa'ibaati bar. Akkasii yeroo biraatti irraa haasofnaa guutumatti gartee oduun arraan tanaa tana fakkaatti hundi keessanuu warri gartee teessanii nu hordofaa jirtan warreen fagoo jirtanii fi dhiyoo jirtanis hedduu takka galatoomaan isin jaa gara miidiyaalee adda addaa irratti nu agartanii achirratti gartee dheeyxanii faaloo nu godhaadhaa sheer godhaa akkasuma sanitti koomentii itti barreessaa subscribe godhuu hin dhiisinaadhaa keessaafuu akkaawuntii tanaas gartee jajjabeessuun isinarra jirti. Akkasuma sanitti reefuun tana hoggaan gartee lola kanarratti waan takka takka isinii himu hin dagatina edanuu galgala warri Iraan
reefuun tana isin himeetiin jira waan inni isin jechaa ture mootummaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka Iiraan Israa'eel hin haleelleef doolaara biiliyoona 10 kennuudhaaf tattaafachaa jiran isin jechaa ture reefu yoo yaadattan. Wanni san gartee yookaan ammallee deemaa jirtu taate gubboodhaan akka Iiraan Israa'eel hin haleelle godhuun oolan. Kana jechuun maali? Akka gartee mootummaan Ameerikaadhaa marii waliigaltee gartee Iiraanii fi Israa'eel gidduudhaa tana daddafanii gartee akka mallatteessan godhuudhaaf beeka. Namuma moo'ichaatu gartee dhageeffamaa jira moo'ijirra je'ee gartee amanuutu gubboo si kannee daddafii waraqaa tanarratti gartee mallatteessi je'ee si kadhate jechuudha. Tana qofa qabaadha. Garuu mootummaan Iiraan if duba deebi'uu isaanii waliigaltee tana hin mallatteessinu jaanii dubbataniiti jiran. Kanaafuu gartee amma san akkasitti hubadhaadha. Waliigalatti mee waan ta'u amma booda gartee ni ilaalla. Misaayiloonni gartee samii keessatti yoo ol ba'anii fi yoo hafanillee taate. Guutumatti gaa oduun har'aan tana fakkaattiin isin hin jaa ammaaf bika jirtanitti nagee wal bira dhiifanne.